Online mara teessanii akka namni online irratti sin argine online keessa dhofachuu barbaadan akkaataa online WhatsApp dha, online Messenger dha, online Telegram dha, online Imo dha, hunda online dhofachuu barbaadan dhofachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana akka namni baay'ee argee itti fayyadamu viidiyoo kan like share gochuun jalqaba nafa haadha ardofa. Hayyee online dhofachuudhaaf dursa aappii tokko bilbila keessatti gabbifachuu sin barbaachisa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka searchii irratti tokko klikni gootanii achi booda bakka searchii irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irratti ni baasirratti tokko klikni gootanii ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jala tokko klikni gootanii ammallee haala kanaan sitti fitaa asirratti ekoonii searchii tokko klikni gootanii bakka searchii irratti qubee waa ma barreessa booda searchii fuulduraan ta'ee gosa searchii gootanii achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana bitaa suuraa kana tokko klikni gootanii achi booda aappii buufachuudhaaf suuraa lusaa gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti kan namni malaan kan barraa aappii as tokko buufadhaa kan jalatti daawulood keessatti daawulood taasisutanii aappii kana bilbila keessatti kan buufatanii. Hayyee daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo argaltan aappiin kana haala kanaan isin banama waan online dhofachuu barbaadan hunda raayitii itti gootu fakkeenyaaf WhatsApp, Messenger, Telegram, Imo waan online dhofachuu barbaadan hunda haala kanaan raayitii itti gootanii asirratti next kan klik gootanii. Achi booda aappiin kana haala kanaan isin banama amma booda meseejii namni WhatsApp dhaan Messenger, Telegram, Imo isin erga hunda asirra dhufa jechuudha. Isin app kan hara galtanii meseejii namaadhaa ilaaltanii yoo barbaadan deebitanii yoo barbaadan immoo ilaaltanii tuma dhiisuu dandeessanii garuu nama san biraa ilaalee jiran jedhuun online illee seenee jiran jedhuun jechuudha.